Viidiyoo kana irratti akkamiin email address banachuu akka dandeenyu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanatti nu waliin tura. Egaan guyyaa har'aa akka addunyaatti email addressii kan nuuf dhiyeessan dhaabbattoonni gurguddaan garaagaraa ni jiru. Haa ta'u malee garuu kanneen jiran kana keessaa hedduu tokkoo fi baay'ee jaallatamaa akkasumas baay'ee beekamaa kan ta'e Gmail kan dhaabbata Googleedhaan nuuf dhiyaatudha. Akka alternatiiviitti garuu filannooleen garaagaraa ni jiru. Yahoo Mail ni jira. Microsoft Outlook illee fayyadamuu ni dandeenya. Haa ta'u malee garuu hedduu tokko beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e Gmail kan dhaabbata Googleedhaan nuuf dhiyaatudha. Viidiyoo kana keessattis akkamittiin Gmail akkaawuntii akkataatti banachuu dandeenyu waliin ilaallaa. Egaa akkaawuntiin kun wantoota hedduu ittiin raawwachuudhaaf kan nu gargaaru waan ta'eedhaaf karaa sirrii ta'een of eeggannoo guddaa goonee banachuutu nurra jiraata. Viidiyoo kana haga xumuraatti nu daawwachuu hin dagatinaa. Chaanaalii keenya immoo sabiskiraayibii goone taanaan gamanumaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya nu taasisanii jenna. Amma kallattumaan gara viidiyoo keenyaatti haa dabarru. Jalqaba irratti bilbilaanis ta'e kompiitaraan akkaawuntii kana banachuu ni dandeessu. Bilbila irrattis yookaan kompiitara irratti internet browserii achirraa qabdan tokko ni bantu. Fakkeenyaaf ani Google Chrome baniitiin jira. Bilbila keessan yookaan kompiitara keessan fayyadamuudhaan Google Chrome qabdu taanaan Google Chrome ta'uu baannaan browserii kanuma achirraa qabdan Microsoft Edge ta'uu ni mala. Opera waan feetan tokko ni bantu. Ergi bantanii booda irra keessoo bakka sarchii kana irratti adeemuudhaan Gmail akkaawuntii jettanii haala kanaan sarchii gootu. Haala kanaan barreessitanii enter jettuuni. Itti aansuudhaan maal nuuf dhufa? accounts.google.com kan jedhu kana Google account sign in dhaabbata Google kanadha kan nuti irratti kilikii goonu. accounts.google.com kan jedhu kana itti aansuudhaan akka nuti sign in yookaanis login goonuuf nu gaafachuutti jira. Nuti garuu akkaawuntii hin qabnu waan login goonuu hin jiru. So maal goona? Create account jechuudhaan akkaawuntii haaraa banannaa jechuudha. Bakka kana irraa create account kan jedhu irratti kilikii goona. Itti aansuudhaan for my personal use dhuunfaa keenyaaf banachaa jirra yoo taane kan jalqabaa irra jiru kana kan irratti kilikii goonu. Anis viidiyoo kana keessatti akkaawuntii dhuunfaa akkamittiin akka banannudha kan isinitti agarsiisaa jiru waan ta'eedhaaf for my personal use kan jedhu kana filannaa jechuudha. Itti aansuudhaan wayita gara fuula kanaatti nu fidu. Egaa fuula kana irratti create your Google account nu jechuutu jira. Bakka kana irratti odeeffannoowwan barbaachisan galchuudhaan next jennaan jechuudha. Jalqaba irratti name nu jechaa jira. Maqaa ni galchina. Maqaa keenya jalqabaa last name isaan booda bakka kanarratti username password itti galchuudhaan next jennaani. Fakkeenyaaf bakka kana irratti maqaa chaanaalii kiyyaa kana haa galchu. Maqaa waan feetan kennuu dandeessu. Garuu osoo maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii galchisanii filatamaadha. Qubee xiqqaas qubee guddaas yoo ta'e rakkootii hin qabu. Username bakka kana irratti email addressiin keessan akkam ta'uu akka barbaaddanii bakka kana irratti filattanii galchitu. Fakkeenyaaf ani akka kana jedhee yoon galchee burkaateek@gmail.com ta'a jechuudha emailiin kiyya. Garuu maal jechaa jira? This username has taken maqaan kuni kanaan dura nama biraatiin qabameetii jira. Unikiidha baay'ee maqaan kuni si'a tokko caalaa irra deebinee fayyadamuu hin dandeenyu. So username kun kanaan dura qabameetii jira waan ta'eedhaaf available jedhee as biratti akka filannootti naaf dhiyeessee jira. Jarriin kana keessaa fayyadamuu nan danda'a yookaan ammoo bakka kana irraa kana balleessee kan biraa haaraan create godhadhaa yookaan ammoo username kan biraan bakka kana irraa galchachuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee yookaanis ammoo xumura kana irratti lakkoofsa haala kanaan itti makuu dandeenya. Amma fudhateetii jira jechuudha. Unikiidha. Kana jechuun addadha. Si'a tokko ol username kanatti namni kamiyyuu itti fayyadamuutii hin danda'u. Bakka kana irratti egaa haala kanaan galchinaan kana booda emailiin kiyya maal ta'a? burkaateek45@gmail.com ta'a jechuudha. Gadi siqachuudha maal jedha? Paaswordii bakka kana irratti create godhanna. Paaswordiin keenya mixture of yookaan immoo kan walitti makamedha. Maal? Leetarii qubee of keessaa qabaachuu qaba. Number lakkoofsa and symbol akkasumas immoo mallattoolee garaagaraa special characterii warreen jedhaman itti makuudhaan dijitii 8 fi sanaa ol ta'uu qaba jechaa jira. Bakka kana irratti jarreen kana walitti makuudhaan dijitii 8 fi sanaa oliin ni uummanna jechuudha. Haala kanaan ergi uummanne booda prove it jechuutu jira. Bakka kanatti irra deebiidhaan confirm password akka jechuuti. Irra deebiidhaan bakka kanatti password keenya ni guunna. Itti aansuudhaan next jennaan. Fuula itti aanu irratti wayita nu geessu bakka kana irratti maal nuun jedha? Phone number lakkoofsa bilbilaa keenya nu gaafachuutu jira. Lakkoofsa bilbilaa bakka kana irratti ni galchina jechuudha. Lakkoofsa bilbila keenya kan kanaan dura ittiin hin banamne osoo ta'e baay'ee bareedaadha. As biratti
lookeeshinii keenya detecti godhee adda baasuudhaan Itoophiyaa keessa kan hojii jirru barree koodii Itoophiyaa nuuf galchee jira. Kan duraa eegamu lakkoofsa keenya bakka kanarratti galchuudha jechuudha. Erga lakkoofsa keenya haala kanaan galchinee booda itti aansuudhaan recovery email address bakka kanarratti nu gaafachaa jira. Email addressii keenya kana fuulduratti maybe paaswordii faa yoo daganne paaswordii isaa argachuudhaa fi emailiin kan biraa akka recovery emailitti nu gargaaruu danda'u bakka kanarratti galchuu dandeenya. Dirqama miti, optionaalidha. Maal godhu yoo akka carraa ta'e emailii keenya kana kan amma uummachaa jiru kana paaswordii isaa dagannee emailii nuti bakka kana irratti galchinu irratti liinkii nu ergu. Liinkii sanaan seennee paaswordii haaraa akka nuti uummannu nu gargaara jechuudha. Bira darbuu hin dandeenya, rakkootii hin qabu. Itti aansuudhaan guyyaa dhaloota keenya bakka kanarratti ni galchina. Gender bakka kanarratti genderii keessan ni filattu. Itti aansuudhaan next jettuun. Privacy and contract waan jedhutu jira. Kun privacy policy Googleeti. Jarreen kana yoo isinitti tole dubbisuu dandeessu. I agree kan jedhu filachuudhaan gara fuula itti aanutti dabarra. Amma kallattumaanii Google akkaawuntii banannee jirra jechuudha. Welcome burqaatee kanaan jedhee kun haala kanaan na simateetii jira. Ergi akkaawuntii keenya egaa haala kanaan banannee booda steeppiiwwan itti aanan tokko kan nuti sirreessuu qabnutu jira. Security wajjin wal qabsiisne. Kanaaf maal goona ergi gara fuula kanaatti nu fidee booda si'a tokko gara bitaa kana irraa security kan jedhu kana ni filanna. Itti aansuudhaan gara dakaa kana irra gadi bu'uudhaan two step verification kan jedhu kana on gochuu qabna waan ta'eedhaaf isa fuuldura mallattoo xiyyaa jiru irratti kilikii goona. Ergi isa irratti kilik goonee booda xumura irraa here you go kan jedhu irratti kilikii goona. Itti aansuudhaan bakka kana irratti lakkoofsa bilbilaa keenya kan inni nuuf baasaa jiru. So lakkoofsa bilbilaa keenya kana irratti text message nu erguudhaan akka inni two step verification keenya verify nuuf godhuuf next jenneeni gara fuulattaa nutti information yookaan koodii inni nuuf ergu ni goonna jechuudha. Amma Google irraa koodiin naqaqabee jira. Bakka kana irratti enter the code bakka jedhu kana irratti ni galchina. Ergi haala kanaan galchineen booda next jennaani verify gochuutu jira. It's worked turn on two step verification. Hojjeteera jechuutu jira. Switch on jennaani confirmed. Amma akkuma agartanii two step verification security hedduu tokko email keenyaaf nu barbaachisudha. So kana on gochuun sa'aatii kamittiyyuu baay'ee nu barbaachisa waan ta'eedhaaf yoomiyyuu taanaan kana dagachuun irra hin jiraatu. Kana on godhannee jirra yookaan isa immoo confirm godhannee jirra waan ta'eedhaaf securityidhaan eegamaadha. Akkuma tasaa ta'e qaamni biraan gara email kiyyaa nan seena soo jedheeti jalqaba maal godha Google'n lakkoofsa bilbilaa kiyya irratti koodii dabalataa na erga. Koodii sana ammoo ana qofatuyyuu lakkoofsa bilbilaa kiyya irratti arga waan ta'eedhaaf qaamni biraa koodii sana karaa itti argatu kan biraa hin qabu. So salphaatti gara email akkaawuntii yookaan gmail akkaawuntii kiyyaa seenuutii hin danda'u jechuudha. Ergi two step verification keenya verify godhannee booda as irra keessoo kana tuqaa jiran kana irratti kilikii goona. Itti aansuudhaan bakka kana irraa gmail kan jedhu arganna. Isa irratti si'a tokko kilikii goona. Amma milkaa'inaan gara email keenya seennetti jirra. Kana fakkaata language sirreeffachuu ni dandeenya. Language jiruudhaaf as irra keessoo mallattoo settingii kana jira. Isa irratti kilikii gochuudhaan itti aansuudhaan jalqaba irra kan jiru kana isa irratti kilikii goona. Bakka kana irraa Amharic kan jedhu kana bakka kana irraa language barbaanne kamiinuu jijjiiruu ni dandeenya. Fakkeenyaaf English USA irra godhachuudhaan gara xumuraa irra adeemuudhaan lawxoochin asqammit kan jedhu kana irratti kilikii goona. Amma milkaa'inaan gara afaan Ingiliffaatti jijjiirannee jirra jechuudha. So haala kanaan email adreesii keenya itti fayyadamuu ni dandeenya. Sa'aatii kana irraa kaasnee gabaabaadhumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate komentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoon kun ammoo yoo isinitti tole laayikii godhaa, sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin bira gahaa. Chaanalii keenya kana sabiskiraayib goona taanaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Viidiyoo itti aanuun haga wal agaruutti turtii gaarii.